nama harka fuun guyyaa har'aa yeroo ammaa iddoo qarooma ilmaan kuush kan ta'e akkasumas qarooma ilmaan addunyaa kan ta'e iddoo piraamiidiitti argamna jechaadha. Iddoon kun akkuma beekamu iddoowwan bara durii yeroo ammaa addunyaa kana keessatti argaman keessaa kun piraamiidiidha jechaadha. Piraamiidii kana keessatti immoo namoonni gahee guddaa taphatan akkasumas abbaan gamoo kana kan gamoo kana ijaare ilmaan kuush akka ta'e waan nama mamsiisuu miti. Anillee waa malee iddoo kana dhufne. Uummanni Oromoo akkuma beekamu uummata sirna gadaa sirna boonsaa qabuu fi seenaan isaallee addunyaa kanarratti kan gosoota hedduu irraa adda ta'e akkasumas yeroo ammaa uummanni qaroomaan sadarkaa gurguddaa irra gahaniiran jedhaman lammummaa namaa kennuu akkasumas dimokiraasiin buluu fi kan kana fakkaatanii sabni Oromoo saboota biraa irraa waan hedduu adda isa godhu qaba jechaadha. Kanaaf nullee guyyaa har'aa waa malee bakka hin dhufne. Bakkeen kun bara durii qarooma ilmaan Afrikaa keessaa sanyii hortee ilmaan kuush kan ta'een kan ijaarame yoo ta'u isaan keessaa Oromoo, Nuubiyaans, Daarfuur gosoota hedduu kan Afrikaa ta'aniin ijaarame jechaadha. Oromoon biyya kana waggaa hedduudhaaf akka bulchaa ture ragaawwan hedduun yeroo dhihoo kana bahan ibsaaran. Kana jechuun yeroo ammaa sanyii Nuubiyaans kan jedhamu as magaalaa Nuubiyaans magaalaa Aswaan jedhamtu jira asirraa kiiloomeetira 1,000 irratti argamti. Uummanni sun bifaan wanti isaanii hundinuu nu fakkaata. Isaan illee hin beekan akka isaan hortee ilmaan kuush ta'an jechaadha. Oromoon illee horteen isaa ilmaan kuush ta'uu isaa waan nama mamsiisu miti. Garuu waa'ee iddoo kana kan ijaare ilmaan kuush keessaa fara'oonota garaagaraati jira. Fara'oonni kun fara'oonota gara 1000 oliiti jira jechaadha. Yeroo hedduu namoonni illee kan beekan ka Baayibiliif yookiin Quraana irrallee jiru Exodus yookiin immoo Memphis second fara'oon jedhamu qofa jechaadha. Namoonni hedduun ka beekan fara'oona kana nama tokkoon beekanii garuu fara'oona jechuun akka abbaa gadaa yookiin atsee Minilik, atsee Tewodiroos, atsee maali akkuma jedhamu san fara'oonota hedduutu jira jechaadha. Fara'oona san keessaa Akhenaten ka jedhamu jira ka waaqa tokko amanaa ture. Akkasumas haati manaa isaanii Tiyyaa jedhamtu jira. Tiyyaa jechuun abbaan manaa isiillee nugusa biyya kanaa ture, isiin illee nugusa turte. Kun amma qorannoo hedduu kan barbaachisuu fi kan yeroo amma namoonni hedduun irra hojjetaa waan ta'eef ragaa waa'ee kanaa dabalatee namoota hayyoota Afrikaa hedduu dubbisnee yeroo dhiyoo keessatti kan isin dhiyeessinu ta'u isin ibsina. Galatooma. Akkami oofa jedhime? Nullee iddoon kun akkuma argitan gaaddidduun qabu jechaadha. Uummanni adiin qaroomina uummata gurraachaa kana amanuu dhabuudhaan yeroo hedduu iddoo kanaan wal qabsiisee kana ilma namaa osoo hin ta'in waan pilaaneetii biraa irraa dhufetu hojjete hamma jedhan gaaniiran jechaadha. Ijaaramsi iddoo kanaa waan baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee kan nama dinqisiisu waan ta'eef hanga isaan amananii fudhachuu dhabuu isaanii sadarkaa san irra kan gaame jechaadha. Kanaaf anillee waa'ee bakka kanaa waan tokko ragaa garaagaraa hayyoota garaagaraa waliin yeroo dhiyoo keessatti gaafiif deebii waa'ee qarooma biyya kanaatiif Oromoo wal qabate kan isinii dhiyeessu ta'u gamanumaan waadaa isinii gala. Garuu guyyaa har'aa akkuma argitan iddoo kanneen hamma tokko isin daawwachiisa. Ismoof piraamiidiin kana maqaa isaa maal jedhime? Maqaan piraamiidii kanaa Kaafruun jedhama. Kanammoo amma jaratu akkuma beekamu warri yeroo amma biyya kanarra jiru ummata waggaa 1,000 hanga 500 asitti Eeshiyaa irraa qubatanii dachee kanarra qubatan malee abbaan biyya kana abbaan qarooma kanaa isaanii miti jechaadha. Fara'oonni bara durii akkuma beekamu bara biyya kana bulchaa turanitti sarjarii yookiin operaasiyoonii sammuu kan garaa qarooma addunyaan amanuu hin dandeenye hedduu hojjetaniiran jechaadha. Kanaaf amma warri biyya kanarra qubatee jiru abbaan biyya kanaa uummata Nuubiyaans jedhamu. Isaan amma yeroo ammaa asirraa akkuma uummata Oromoo kana dhiibamanii parsantii isaanii illee xiqqaatee magaalaa Aswaan jedhamtu keessa argamanii. Waa'ee kanaa immoo namoonni hedduun hin beekanii akkuma arginu amamee bakka tokko isin daawwachiisaa deema jechaadha. Nu waliin tura.
Abinko biya gocha kumantama Olka us gachisu abjunki yasuma Abinko hawinko sumagal mikiya Siofsu nadibe biya choromia Akkuma beekamu amma daataawwan garaagaraa waa'ee kana wal qabatee hedduutu jiranii maqaan piraamiidota kanaa maal akka jedhamu bara kamiin keessa akka ijaaramanii fi abbaan piraamiidii kanaa eenyu akka ta'e asuma yeroo dhiyoo keessa bal'inaan kan irratti taasifnu ta'a. Akkuma duratti isin ibsuuf yaaletti waa'een iddoo kanaa wanti hin jedhamne hedduudha. Akkasumas dhugaan jiru haalamee qaroominni uummata gurraachaa hatamee uummanni yeroo ammaa dachee kanarra qubateeru sanyiiwwan garaagaraati jechaadha. Kanaaf anillee wanti dhimma kanarratti xiyyeeffachuu barbaadeef ilmaan kuush keessaa horteen tokko kan yeroo ammaa biyya kanarra hafaniiranii jiranii isaan bifaan haala jiruuf jireenyaatiin waan hedduudhaan kan wal fakkaatan yoo ta'an akkasumas qaroominni as keessaa DNA'n qorannoon yeroo ammaa adeemsifame warri waan nama ajaa'ibsiisu kan hojjete akka uummata Afrikaa naannoo East Afrikaan jedhanii ragoonni hundinuu kanarra walii galaniiran jecha qorattoonni seenaa. Akkuma gaafa tokko ani sagantaa tokkorra argee ture Dr. Tafarii Nuguseetii fi fa'a akka dubbatanitti Oromoon biyya kana waggaa 120 akka bulche dubbataa turani. Saniifillee ragaawwan hedduu daataa garaagaraa anillee hamma tokko walitti qabuuf yaalii godheera. Isaanillee hayyoottan bebbeekamoon hedduun dhimma kanaan wal qabatee ragaa hedduu nu dhiyeessaniirani. Haa ta'u garuu sabni yeroo ammaa sirna gadaa qabu kun waan kana yoo ijaarellee waan nama ajaa'ibu miti. Haa ta'u garuu waan meeshaan tokko hin jiru waan hagana ga'u yookiin gamoo kana ijaaruu jechuun baay'ee nama ajaa'iba. Akkaataan dhagammaan kun akkamiin fuudhamee achirra ol ga'e ka jedhu gaaffii guddaa ta'eera jechaadha. Akkamitti ilmi namaa waggaa 3 dura waan akkanaa ijaaruu danda'e? Nuti akkuma beekamu qarooma uummata Afrikaa yeroo baay'ee kan himamu yookiin uummata gurraachaa akka ittiin jalqabnu warra biyyoota garaagaraa bara durii akka of jala bitee bulchaa ture ragoonni hedduun ni himanii jechaadha. Isaan keessaa Memphis Second Pharaoh Exodus ka jedhamu ka yeroo hedduu isinillee namoonni hedduun beektan ka ani rabbii keessan jedhanii kana waan nu himanii garuu sanniinifillee amma qorannoon garaagaraa adeemsifamaa jira. Haa ta'u garuu Pharaoh jechuun nama hedduu nama gara kumaa oliiti nama lakkoofsaan hedduu waan jiraniif yeroo baay'ee namoonni Pharaoh yoo jedhamu nama tokko qofa se'an. Pharaoh jechuun maqaa nama dhuunfaa osoo hin ta'in dynasty yookiin family akka Atsee yookiin abbaa gadaa waan akkas jedhamu. Uummanni abbaa biyya kanaa ta'e sanyii Nubians jedhamu kan yeroo ammaa magaalaa Aswaan keessa baay'inaan jiraatan ni jiru. Isaan aadaa isaanii seenaan isaanii wanti isaanii nuun tokko jecha bifti isaanii maybe yoo danda'e shoo kiyya kan ittaanu uummata san jidduu dhaqee dhiheessuuf yaaliis ni godha. Yeroo ammaa garuu iddoon kun kan qorattoota addunyaa hedduu ajaa'ibsiise qarooma uummata kuush akka ta'e waan nama mormisiisuu miti. Nullee immoo waa'ee kana kan mirkaneessu ragaalee hedduu harkaa qabna. Ragaalee kanneen waliin yeroo dhiyoo keessatti qopheessinee isinii dhiyaanna. Hamma iddoo biraatiin walitti deebinutti sagantaa kiyyaarraa asumarra isinii xumuraa galatooma.
Allah sankotiya zakadwa Igam Tamo Jabez Sibilo Tanafutta Haqabannu Batewani gadano anawani Lemi yo bukurate siyo bale batewani gadano anawani Lemi yo bukurate siyo bale batewani gadano anawani Lemi yo bukurate siyo bale batewani gadano anawani Kakala jasa kakana dalora bale batewani gadano anawani Lemi yo urube sheti se matari tapsi se bale batewani gadano anawani Lembiyo Kota bisambora korami borani bale batewani gadano anawani Lembiyo Korami borani irre borani bale batewani gadano anawani Lembiyo